Kunuutu qaddee jira. Kasheen bareedduu argitee bareedduu wayiiti kuni baay'ee bareeddi baay'ee. Anan biraa hidhii ishee irree baay'ee jaalladha. Hidhii ishee ilaalaami. Eenyu? Sikaa? Eenyu? Anu baay'ee si jaalladha barri. Anillee akkasuma baay'ee si jaalladha bareedduu ka. Bas jaalala kee waan jee si ibsu natti uffata hin jiraa miti. An gaafan si arge kiwin jedheen viidiyoo kee jalqabaa gaafa sheer natti godhanii si arge. Intala bareedduu kana faana wal beektan. Yaadadhu anoo natti goonaan inde. Akkamitti yaadani ati anna mana anaa jaalladhatti naaf laattee amma moderator? Kenne isin dhufnee? Naan laanne lakkoofsa tokko si barreesse isa gadi tuqiitii maanaaj isa jedhu sanarratti oon godhiin. Yaa baratti tuqee jira barsii dhufee jira. Moo hunda sii kennamin isaa? Hunda naan laanne kaa lubbuu. Naan laanne hojjette garaana balleessite wallaahi. Kati naaf laattummaa nan beekan. Moderatora miti waan hundaa keeyyuu kan kiyya miti hima. Abshirii goota qaba. Shiqaalee qaba. Amma siin dhufnee? Isti. Hin dhufnee? Ammayyuu nama mi'uut gochuu hin danda'a malee nama gashuu hin danda'u. Anyways, gaafuma siintini jedhe naalattoo si dide rakkoon hin jiru. Okay. Dhagaa uummata. Mi'uutiin si godhalaa. Amma intanii mana kanaa kan qabu anadha sii gale. Aangoo mana kanaa. Bareedduu dhugaa waaqayyoos ta'e. Eeyyoos irratti bilbilaa lubbu. Azala jirti wallaan irratti hin dabaleen sorry. Bilookiin isheetti cufaa eenyudha isheen natti? Miqqanyaan kun. Yeroo achiin sitti bilbilli bu'ee achiin bilookii sirratti bu'aa miti yoo isin bilbilaan. Yeroo bilbilame sirratti bu'ee bilookii achiin. Hin beeku kaa namtittituun beeka ta'e mi'uuti ishii godhaame. Asiin Dubaay jirta moo? Dubaay eessa jirtaa lubbu? Riyaad jira malee. Namoonni tokko eessa jirti si jechaa jirutti nimiin kana booda. Soltas gabbaa'ii maalin godhee? Adhooftu maalin godhee anta? Jaartii kiyya. Akka jaartii kiyya taatetti himi lubbu. Isaan qaanofti yaadayyo. Inshallah akka jaartii kiyyaa na jalaan tuqiinaa itti na jalaan bu'iinaa. Kana suura kaasee mana keessa kaa'ee ishii ilaalaa oola gaafa ishiin mana hin jirrerree malee. Beekaa jetta. Dhugaa beekaa jedha. Baay'ee miidhagdaa beeki. Akka ammaa miti. Galatoomii jedhama. Galatoomii. Waan hundatti galatoomii. Galatoomii waan siin jedhu ifatte bas firaa hin jiraate haasoo sitti kutama jechuudha. Booddeerraa ammoo yeroo jilmatti haasoo itti galatoomii qaalii koo abbaa mana kiyyaa koo. Ishi kamii ooftuu koo bareedduu koo. Soolee stooppe maaliifi maanni
kanuma ani jaalladhe jaallattu silaa dhiirri Oromoo maal taatanii Oromoo ishee kanuun argattanii du'een bada malee. Eenyu argachuuf? Si argachuuf maraatuni kanu gaafa ani durba Oromoo bareedduu tokko bira ga'e jedhu bakka. Yaani inaaffaadhamoo maaliifna? Bakka kanin ani tuqeetti mi'a. Yaa kan abbaan jaalate wajjin jaaladhaan wallahi hinaaffaa dhiisa. Waa'ee nama keessa. Amma soodoon na jaalataan nan jaalladha. Argite hiikaan sheer gootee amma sooretti waamte argite. Hiika. Hayyaamtuu gammaa rakkoo gabaree. No hayyaamtu waan rakkoo qaba lubbuu qaba. Jaaftii dura. Haadha manaa isa duraatii haa teessu rakkoon qabanillee namu. Ulfaadha kanas. Fiigeen dhufe hantee jetti la. Haika waanuma gaarii wayii irratti waan nama waamtu wayiin fakkaattu xaxamtitti luqqaatitti. Kaasti naadhuun gadhaame lamaan keessanuu naadhuun gadhaa ishiidhaan. Dafaa naadhuun gadhaa. Maamiti innaa lubbuu koo maalii jirta ree? Si jira bareedduu koo. Amma yoom wal arginaaniifati saree koo. Sargi godhuuf moo? Dura wal arginee sabooda wajjiniini fu'aa bittinneennee sabooddee qalabatii goonee sabooddee sargi keenya ammoo yoom Oromiyaa marar. Yoomitti? Murteessin akka guyyaa wal arginee waliin intini jaan. Okay. Garaa kee guutuun na jaallattee jirtaa garuu siif hin ta'a. Ati na jaallattee jirtaa silaa? Sin jaallanne taanaan maaliin hojjedha reessi biraa? Kunoo si dhungate achi dhungadhu lubbuu. Laa ani dhugaa rabbi bas hin jiraate duraaniif qoosaa wayisee wallahi hin barre yemmuu ati akkasnaan jettu tiikistaatinaa barreessin argee ture beektaa guyyaa akkasnaan jettu dhugaan seeli achima booda dhugaan seeba yaa achi jira miti ilaaleetumaan nama baay'eetu si jaalladha siin jedhaa miti. Dhugaan sa wallahi namarraan saddaqu yeroo namni akkasnaan jedhu waan dhugaa wayii natti hin fakkaatu bas. Isheen kaan hin sobdii dhiisi isheen kaan hin sobdii. Sillee sobaan sehee achi boodaan bare malee. Amma akkan si jaalladhe barte? Yaa akkana jaallatti beeka. Ati yoo na jaallatta? Baay'ee si jaalladha kee caalchisee si jaalladha. Waa akkasi sooree kunoo jaalala akkasitti barishi zimmi jettee burjaa jetti. Inshaallah sargii keenyatti si waamnaa ababaa intini taatee dhufta miinzee taatee dhufta. Eenyu gaa miinzee taa? Miinzeen taatu lakkaashi. Nama jaallattee wayii amma dura miinzeen of taasifte ati nu ajjeesisuudhaaf biyyaa sana. Ora በስማ ኢሰነዶ ጎጎሬ ሳሬኮ የማርዚዩ ንትነግጥ ዮካ ፉለኬ ዮካ ንትነግጥም አላማ ሲሶዳዳ በርሲሶዳዳ ማናማ በራዩ ቴመሌ አኒ ጎዋዳኒ ሆኖ ናንገሌ ካማቲ አቲናን ጀናን ናገሌ ማለ ኤሪ ጎዋንቲ ምስኪና ኪያ አኒ አርጊቴ አመንተለ ዱራጃለኔ ብረ ደርቢኔ miinzee godhanne jechuun siinsi balleessite anarree guyyuma sana na balleessuu dandeessi. Si gale? Anaaf yaadu waan siif yaada. Narratti teessu yaada. Uffin bareeda lubbuu maaliif sirriitti ni to'ate? Narratti teessure. Maaliif
jiraan. Ati kottu naa hidhi. Wayyoo kaatuun si bira jiraadhee moo lubbuu. Sha'allah. Kana immoo bakka. Ammaree eefuun jaartii sirrii argadhe amma galgala naaf si tol janaa bulaga. Tole. Maafnaan dawwalleeti. Bilbilli keen hojjetu na didee bilbilli kee lubbuu. Wallahi ni hojjeta. Bar wanti hunda sitti erge akkatti hojjetamu hunda. Bakka keessaa naasuuf nakaa amma qoya asirra intini baay'ee jira sii gale. Asirra odeessituu baay'ee gurra baay'ee jira waan ta'eefi hin qabatti waan ta'eefi waan akkasii waraabbatte ani fati keessaa naasuuf.